Harka fuunee dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa kun qophii yeroo yeroodhaan isin biraan geenyu yoo ta'u, har'a ammoo waa'ee titiisa hamaa Ameerikaa kibbaa keessatti argamu kan boot flaayit jedhamu isin biraan ga'uuf jenna. Qophii kana waliin Anaagaa Jimaatii haga dhuma sagantichaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Laatiin Ameerikaa yookaan ammoo Ameerikaa kibbaa keessaa biyya xiqqoo Guaatimaalaa jedhamtutu jira. Biyya kana keessa gosa tisiisaa baay'ee hamaa boot flaay jedhamutu jira. Gosti tisiisaa boot flaay jedhamu kun umuriin isaa guyyoota 12 qofaa jedha. Daangaan umurii kun kan kormaa fi dhalaati. Gosti tisiisa kana guyyoota 12 kanatti kaayyoon isaanii nyaataa fi dhugaatii miti. Umurii dheeraa jiraachuus miti. Kaayyoon isaanii guyyoota 12 kun walquunnamtii saalaa godhanii hanqaaquu qofa. Yoo hanqaaqan ammoo bakkaa fi yeroo hin daanga'an hin filatanis. Iddoo argatanitti hanqaaqanii saffisa guddaadhaan boloraa deemu. Rifeensii fi dachaatoon qaama namaallee osoo nafin namatti hanqaaqanii guyyaa 12 booda ni du'u. Keessattuu immoo labooba bookee busaa jalatti buuphaa buusuu baay'ee jaallatu. Bookeen busaa hanqaaquu tisiisa kanaa baattu ammoo dhuftee namarra teessee hanqaaquu boot flaay kana namarratti buufti. Hanqaaquun kun ammoo ho'a qaama namaan lubbuu godhatee gogaa namaa huree qaama namaa seenee walora. Waan ajaa'ibaati. Laarvaan kun guyyoota 30f qaama namaa keessa turee qaama namaa nyaatee ba'ee lafa bu'ee tisiisa Guaatimaalaatti argamu titiisa balaafamaa sana ta'a. Marsaan jireenya tisiisa balaafamaa kana akkasiin wal baay'isaa adeema. Waan nama ajaa'ibu titiisni tokkittiin guyyoota 12 keessatti killeewwan 400 hanqaaqxi. Tisiisni kun yookaan bubbaan ishee qaama namaa keessa guyyoota 30f yeroo turutti foon namaa nyaata. Foon namaa nyaachuu qofa osoo hin taane waan akka gaafa qaama namaa wawwaraanuu qaama isaarraa waan qabuuf namni laarvaan kun qaama isaa keessa jiru boqonnaa tokko malee of hooqa. Kanarraa kan ka'e namnii fi beelladoonnii fi bineensonni biyya Guaatimaalaa jiraatan akkanumatti of hooquu jiraatu. Warri laarvaan qaama isaanii keessa jiru jechuu kooti. Rakkoo guddaa biyya Guaatimaalaa kana furuudhaaf Dooktorri Ameerikaa Fiil jedhamu tokko qorannoo eegale. Namni kun achitti laaboraatoorii gahaa qabaatee dawaa argachuuf waan isa rakkiseef tisiisa kana irratti qorannoo gaggeessuuf tisiisa boot flaay jedhamu kana fudhatee biyya isaa Ameerikaatti galuu barbaade. Kanaaf dirqama boot flaay kana kormaa fi dhalaa isaanii osoo lubbuun jiranuu fudhatee galuu akka qabu hubate. Inni tisiisota baay'ee koorniyaa lachuu irraa walitti qabatee isaa gara Ameerikaatti imaluuf jedhu buufata xiyyaaraatti harkatti qabame. Akka seera biyooloojikaal konvekshin jedhutti ilbiisaa hanga bineeldaatti hayyama malee biyya tokko gara biyya biraatti dabarsuun dhorkaadha. Biqiltoonni lubbuu qabanis akkasuma. Dooktarri kunis tisiisota kunneen gara Guaatimaalaatti deebisee gadhiisuuf ni dirqame. Qorataan kun rakkoo boot flaay uumaa jiru kana furuun isaaf argannoo guddaa waan ta'eef ciisaa dhaabbii dhabe. Boodarra gahee garuu tooftaa tokko yaade. Innis baadiyyaa Guaatimaalaa deemee boot flaay kana ofirratti hanqaaqsise. Gaafa hanqaaquun sun qaama isaa seenu baruu of hooqaa gara Ameerikaatti deebi'e. Guyyaa 30 sana booda laarvaan isaa keessaa ba'ee yoo tisiisa boot flaay jedhamu uumuu qorannoo isaa itti fufe. Ogummaa fi aarsaa kan faluun guddaadha. Waan garaa nama nyaatu laarvaan kanneen qaama isaa keessa deemanii foon isaa nyaachaa dhiiga isaa dhugu. Inni garuu na jalaa na keessatti duulaa jedheetu isaaniif dhiphataa ture jedha barruun dhiyeenyaan dubbise. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa qophii yeroo yeroodhaan isin biraan geenyu kanarraaf qabanne kana fakkaata. Turtii isin faana kan taasise Anaagaa Jimaati. Finfinnee Maltiimiidiyaa sabiskiraayib, sheer, laayik gochuun yeroo hunda amala isinitti haa ta'u dhaamsa keenya nagaan nuuf tura.